Ashama jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni shanan gadaa tuubii hundi keessan nageenyi argachuun gammachuun guddinni isiniif haa baay'atu jecha guyyaan har'aa guyyaa addaa guyyaa gammachuu guyyaa baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu irratti argamna. Egaa warroonni maamila shanan gadaa taatan baga nagaan dhuftan nanaa dhufuu welcome sinin jechuu barbaanna. Egaa warroonni shanan gadaa haaraa taatan immoo subscribe share gootanii mallattoo bilbilaa ishii fakkaatu sana tuqxanii olii gochuun dagatiina. Yeroo hundaa bilbilli yookaan immoo viidiyoo haaraa yoo hojjenne guyyaa guyyaadhaan akka simbira ga'u yoo barbaadan olii gochuun dagatiina sinin jedha. Egaa hundi keessan YouTube kana guddistanii immoo waliin egaa YouTube kana irratti kan hojjennu wanta addaa egaa jijjiirama irrattis ta'ee milkaa'ina guddinaaf wanta nu barbaachisu hunda waan ta'eef hundi keessanis immoo halaaf yeroo hundaan nu hordofuun dagatiinaa sinin jechuu barbaanna. Egaa guyyaa har'aa immoo nama addaa nama baay'ee ceemaa qabadhee sinii dhufe yeroo daqiiqaadhaaf wajjiniin turre jechuudha. Hundi keessanis immoo akka itti bohaartan akka itti gammaddan abdii guddaa qabna. Egaa namni na bukkeetti argitan kun nama cimaadha. Yeroo ammaa kana na bukkeetti argama. Innis immoo maaliif akkas dhufe hin beeku. Egaa na bukkeetti argama jechaadha. Guyyaan har'aa maal akka ta'ee fi maalinni ani hin beeku nama kana ammumaan arge lafaan arge jechuudha. Lafa arge immoo iddoo kanatti na waame immoo maaliif goodaa akka deeme nan gaafadha. Namni isaa eessa akka ta'ee fi duraan dursee maaliif simbaruus qaba. Isaan booda immoo eessa akka dhufee fi maaliif akka dhufe goodaatti maaliif badee yookaan irree firri isaas irree barbaaduu ni danda'a. Asumarraan argachuu ni danda'an jedha. Gamanumaan gama isaatti sin dabarse jechuu barbaada. Galatoomii ashama harka funee kabajamtootaaf jaalatamtoonni warri gadaa shanan tuubii jalatti argamtan akkam jirtan? Aganaa olmaal itti dhaammadhe warra gadaa shanan tuubii naga gaafadhe. Egaa warroonni shanan gadaa taatanii ashama siniin jedhee jira. Guyyaa har'aa maal hojii dhufte iddoo kana? Hayyee guyyaa har'aa yaa asuma dhufe bashannanaaf hin dhufe. Bashannana? Mana kana keessa bashannanni jiramoo? Jechuun bakkuma bashannana sammuu keessattis boqonnaa bakkuma hundatti bashannanaa deemuun ni danda'ama. Bara osuma deemtuutu bashannanuu ni danda'ama. Bashannana hogguu jennee kan fiiganii taphatan osoo hin taane waan gaarii yaaduun bashannanuudha. Sammuudhaan wanta bareedaa yaaduun bashannanuu jedhama. Yaa kanaafuu warroota nan beekneefis anis Munir Tuubiin jedhama. Akkasumas warroonni shanan gadaa tuubii jala jirtan like share godhuudhaan guddisuudhaan akka wal gargaaran maaliif like share subscribe godhuun isinirraa wanta baasuun qabu garuu wal guddisuudhaan wal gargaaruudhaan barumsa irraa argattanii barumsa garaagaraa isiniif qooda barumsa isiniif qoodu san itti fayyadamtanii wal barsiisuu jechuudha. Kanuma kanattaan suudhaan innis immoo Munir Tuub kan jedhu jechuudha. YouTube mataa isaa danda'e ni qaba. Barumsa adda addaa kan irratti dabarsaa jiru. Sinis immoo Munir Tuub jettanii barreessitanii subscribe share gochuu dandeessu. Maaliif yoo subscribe share gootan kaffaltiin keessii keenyaa ba'uun jiru. Warroonni kaan kaffaltii nutti fakkaata jechaadha. Maaliif mallattoo dhumashii diimtuu sana tuquu olii godhachuudha. Kanaaf immoo isaaf wanti nuti nurraa kiisii keenya wanti ba'uun jiru sodaatiin asiniin jechuu barbaada. Kanaaf egaa bashannanaa fakkeenyaaf amma nan bashannanaa jettee bashannanni yeroo siin fudhatu bakka barbaaddetti bashannanuu ni dandeessa. Yoo deemtus bashannanuu ni dandeessa. Kanaaf immoo warroonni kaan amma fakkeenyaaf bashannana yoo jedhanii yeroo fudhatanii guyyaa torbe yookaan ji'a keessatti guyyaa akkanaan bashannana jedhanii yeroo ni fudhatu jecha yookaan immoo waggaa akkanaa keessatti fudhatanii bashannana hin deemu. Ati immoo bashannanni yeroo hin fudhatu jette yeroo sin fudhatu yeroo sin gaafatu innaan deemus bashannanuu hin danda'a. Yoo hin deemus illee ammallee bashannanaan jira jette. Kanaaf inni kun egaa namoonni baay'een fakkeenyaaf warroota amma
atamma otoo as teessee bashannana sitti fakkaatee jira warroonni kaan immoo waan teesse sitti fakkaata warroota kanaan bashannanni akkasii kun isaanis immoo akka barmaatilee godhatan maal dhaamdaaf? Baay'ee galatoomii. Okay, maal sitti fakkaatee yaa'u bashannana yeroo jennu fakkeenyaaf namni tokko waan gaarii yoo yaadee ilaalcha gaarii ofiif qabaatee mataa ofiitiif namni tokko waan gaarii gaafa yaadu sammuun isaanii gammaddi namatti yoo hamtuu yaanne waan gaarii qofa kan yaadu yoo ta'e gammachuu argata. Bashannana jechuun yookaan sammuun ta'e boqonnaa argachuudha. Sammuun ta'e boqonnaa argachuudhaaf yeroo hunda wanta gaarii yoo yaadde yeroo hunda bashannanaa jirta. Maaliif waan gaarii yaadaatti kan jirtu. Yookaan dirree keessa fiiganii bakka adda addaa deemuun kun sammuudhaan wanta hamaa yaadaa wanta gaarii osoo yaanne keessa keessatti wanta badaa yaadaa akka feete yoo bashannante bashannanan jedhama. Garuu wanta gaarii keessa keessatti yoo kan yaaddu ta'e wanta gaariidhaan yoo guutamtee yeroo hunda maaliif yaa'u addunyaa kanarra wanta jiraannuuf beekne eessatti akka deemu jirru eessarraa akka kaanee deemu jirru erga beekne wanta gaarii yaaduudha. Erga wanta gaarii yaadde sammuu ta'e boqonnaa argamsiisa yeroo hunda bashannanaatti deemta. Kanaafuu bashannana jechuun kan akka namni itti beeku yookaan boqonnaa fudhatee bakkoota garaagaraa deeman san sammuu of dhiphisuudhaan bakkoota adda addaa deemtee hin bashannante bashannanaa miti. Yeroo hunda wanta gaarii gaafa yaaddu kanuma bashannana jechuun sammuudhaaf boqonnaa kennu jechuudha. Wanta gaarii yaannan boqonnaa sammuun keenya argata. Kana ol bashannanni akkaan itti beeku kana. Waaw baay'ee namatti tola jaalatamtootaa fi kabajamtoota warroota Shanan Gadaa Tuubii taatan egaa bashannanni yeroo hundaa namaaf wanta gaarii yaadu yeroo hundaa immoo nuti yoo hojjennu hojii keenya irratti egaa fakkeenyaaf namni tokko waan namaaf wanta gaarii yoo yaade nama sana birallee wanta gaarii qaqqaba. Namni waan namaaf ofiif sirriitti argachuurra namni yoo argate namni sun gammachuu isaati jechaadha. Kanaaf yeroo hundaa nutis immoo waliif yaaduudhaan waliin ta'uudhaan yeroo hundaa yeroo qabaannee goodaa keessa fiignee otoo sammuun keenya wanta gaarii yaadin sammuu keenya irratti wanta gaarii otoo seevii yookaan immoo namootaaf ilaalcha gaarii osoo hin qabaatiin nuti bashannana jennee guyyaadhaaf dirree irratti baanee bakka bashannanaa yookaan immoo hoteelota garaagaraa biyyoota garaagaraa daawwachuuf yoo beekne kun bashannanan jedhamu jedhee jira. Hundi keessanis immoo sirriidha. Namni tokko bashannana kan jedhamu sammuu isaa firii godhee yeroo hundaa nama wanta gaarii yaadu wanta gaarii hojjechuu yeroo hundaa kaayyoo isaa beeku gara fuulduraatti maalinni namootaaf wanta gaarii yaadu. Egaa namootaaf wanta gaarii yoo yaadnu yeroo hundaa kan deebi'ee siinis si qaqqabu maalinni wanta gaariidha jechaadha. Kana yoo goote immoo ati namoonni baay'een siin wanta baay'ee siin jechuu danda'u ati balleessite siin jechuu danda'u otoo namoota gargaaruu nan gargaara siin jechuu danda'u otoo namoota bakka birriillee amma barbaadde kaffaltuu fi nan gargaara siin jechuu danda'a. Inni ejaan gargaaraa jiru akkas jechuu osoo hin ta'in atis immoo maalin ati wanta gaarii yaadi gaaf tokko wanta gaariin si dhufuu dhiisuu danda'a gara fuulduraatti immoo atis wanta gaarii uumuu dandeessan siniin jechuu barbaanna. Kanaaf egaa baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa turtiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Hundi keessanis immoo wanta gaarii yoo yaaddan nama wanta gaarii yoo yaaddan ofii keessanii wanta gaarii yoo yaaddan ilaalchi keessanii jijjiirama sammuun keessa yeroo hundaa bashannanaa ta'a. Maaliif wanta gaarii yoo namni tokko wanta gaarii yaadne yoo ta'e wanta badaa wayii hojjette yeroo hundaa sammuun kee maal ta'a burjaa jaata yeroo hundaa hirribaa yoo kaatu yoo raftu yoo kaatu maan sammuun kee sirriin hojjetu jechaadha akka waan nama hate. Kanaaf hundi keenya wanta gaarii hojjenne namoota wanta gaarii yaadne bakka barbaanne gahuu ni dandeenya. Hundi keessan bakka jirtanitti nageenya jaalalli kabajni isiniif haa baay'atu. Irra deebi'uudhaan Shanan Gadaa Tuubii subscribe share gochuun dagatinaa laayikii itti roobsaa isiniin jechuu barbaada. Laayikii jechuun Oma kaffaltiin qabdu laayikii godha yeroo hundaa maaliif subscribe soo gootan omaan nurraan kaffalamu. Kanaaf hundi keessan share subscribe gootanii gaamaatii keenya taatanii yeroo hundaa nutis immoo waliin taanee jijjiirama gaariis fiduu ni dandeenya. Isuma amma dubbannes immoo nama wanta gaarii yaadu yeroo hundaa jechuudha. Namni waan gaarii isin yaaduu dhiisuu danda'a. Nuti immoo waan gaarii yaadnee bakka guddaa gahuun ni danda'ama. Nageenya jaalalli kabajni isiniif haa baay'atu. Turtii gaarii.